Congratulations who you marry isin haa gammachiisu jiru arraabbori isin haa gammachiisu jiru arraabbori እንኳን ደስ አለሽ አንቺ የሂቴ kophaa jiraachuun kee waan hedduu simiite kophaa jiraachuun kee waan hedduu simiite alhamdulillahi baga ida'amtanii jiruuf boqonnaa haaraa galmaan akeektanii mana diinii ijaaruuf lafaa ol kaatanii har'a asiin geessan baga gammaddanii har'a asiin geessan baga gammaddanii gaafa wal yaaddan halaala teessanii yaadaan hiraartanii osoo homaan tuqin walit dhiyaattanii halaal wal godhattan baga wal heltanii gammadaa ililchaa aalifiyollaani gammadaa ililchaa aalifiyollaani kalee seenaa gootan jiruu konfalummaa osoo walii bilbiltan kaardiin sirraa dhumaa maal kaardii qofaree yaadaanis cinqamaa bultanii obsaan astartan jiruu konfalummaa bultanii obsaan astartan jiruu konfalummaa ko jedhi kaanagaatti har'a akka kalee miti an abbaa manaati jiraachuuf hin deemaa tee abbaa warraa fagaadhu konfalummaa lakkii deemna bira fagaadhu konfalummaa lakkii deemna bira giiftiin kootanii yaadaa ture dhufteetti na bira dhufteetiyya taate giiftiin tootanii yaadaa ture dhuftee tiyya taate bultii diiniin marfamte naa waliin ijaarte jedhiitti himi ati misirrichaa konfalummaa oofii nagaatti dhaammachaa konfalummaa oofii nagaatti dhaammachaa garuu arustoonni kalee ulaagaa diinii wal kaadhimattanii har'as guyyaa cidhaati jettanii misirritti aadaafaa jettanii qullaa akkana ofneen hin dhaammadhaanii misirritti aadaafaa jettanii qullaa akkana ofne niin dhaammadhaanii tokko jira shari'aan filatee aadaan kan galfatu inni kun ni godha guyyaa aruuzasaa har'a guyyaan gammachuu dhiichisaa ragadaa jedhee cidhasaa ofirraa balleessaa rabbiis ofitti aarsaa hamtuun guyyaa sanii waan baay'ee balleessaa tolli guyyaa saniis waan baay'ee sirreessaa gammachuuf jettanii muuziqaan banina ibliis abaaramaan achiin nama seena nuti musliimoonni alhamdulillahi seera gahaa qabna akkaataa bultiif bakka turtii keenyaaf seera gahuu qabna isuma hordofnaan yoomuu ni milkoomna milkaa'uun azalii nuti sababachuu karaa nabii keenya seeraan hordofachuu waan nutti wal fakkaatuuf ulamaa gaafachuu addaan babaafachuu akkas goonu malee hin beeynu jiraachuu misirroonni keenya takka na dhagayaa waan hin qijee fidee tokkoon siniin ga'a obboleessa kiyyaatiis obboleetti kalee hirraanfadhu harri kalee miti kalee sarraanfadhu harri kalee miti abbaa manaa kee jaaladhu sirritti isaan mari'adhu furmaataas gaafadhu gaddasaa qooddadhu gammachuus hirmaadhu gaddasaas qooddadhu gammachuus hirmaadhu waan inni hin qabne gaafattee hin ilaalini iccitii isaallee alatti hin baasini firasaa jabeessi gatii itti kenni qabeenyan qisaasin tasan dallansini ati akkas goonaan gaarii ta'e inni atis obboleessa abbaa taatii irra abbaa manaa irra dirqamaatu jira intalaan baa turte har'a jaartii teeti kunuunsa laadhuu fi jabeessi sirritti aqiidaa ishee bareechuuf haadha manaa keetii gorsa babbareedaa yoomiyyuu kenniifi ofiifuu salaattee ishee dammaqsitee ofii gaarii taatee gaarummaa barsiiftee ofii abbaa taatee haadhummaaf yooniif qopheessite jiruu mana lamaa gammachuun gonfatte baarakallahu lakumaa yaa misirroo islaamaa hakataa sifadhaa milkii biyya lamaa baarakallahu lakumaa yaa misirroo islaamaa hakataa sifadhaa milkii biyya lamaa. Nagaa sin daganne akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota oliiftuu
channel hunda dura nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa dirree isin jirtan irratti isin haa qaqqabu isiniin jecha namoonni oliif tuubiif haaraa taatan hundi keessanuu channel keenya subscribe nu godhaa isin jaalanna kana caalaa immoo waan guddaa ta'e tokko isiniif innee dhufu jirra ammasuu obsaan waliin tura kan isiniin jedhu qopheessee dhiyeessan ana Muwaaz Aliyyiitii yookaan olii qaalammiitii waan na daawwattaniif na faana turtaniif kum lama allama gan isiniin jecha laayikii fi sheer akkasumas koomentii yaada keessaniin dagatinaa ulfaadhaa isiniin jaaladha.